Yoo yaashama akkam jirtu akkaataa siim kaardii sawaa irraa gara Itoophiyaa birrii maatii keessaniif erguu dandeessan aappii tokkollee osoo hin fayyadamiin koodii qofa fayyadamtanii siim kaardii sawaa irraa saantima yookaan rasiida akkamitti akka isin itti waliif erguu dandeessaniin isin barsiisa. Baga irra deebiin gara chaanaala Oromaan dhuftan namoonni haaraa dhuftan yoo jiraattan sabiskiraayib godhaa maatii keenyatti dabalama. Akkasumallee gama peejii feesbuukaatiin oksijii miidiyaa neetworkii fooloo godhuu hin dagatinaan isiniin jedha amma kallattii mankara barumsaa isin dabarsaa nafaana bu'a. Maamiltoota keenya kabajamoo walitti deebinee jira akkuma reef mata duree irraa isiniif tuquuf yaale siim kaardii irraa haala akkamiin vaalaansii waliif erguu dandeenya yookaan birrii keessaa qabnu jechuudha rasiida akkamitti akka itti maatii keessaniif tiraansfaar godhuu itti dandeessaniin isin barsiisaa jechuudha. Kana sirreeffatu foonii bilbila keenyaa keessa seeneetiin isin argisiisaa jechuudha mana bilbilaaf itti fayyadamtan isa kana fooniin yeroo tokko ofirratti kiliik goona. Sana booda haala kanaan nuuf banaa jechuudha bakka duwwaa kanarratti koodii nama barreessu kana isinillee koodii kana barreessitu jechuudha salphumatti daqiiqaa muraasa keessatti maatii keessaniif dabarsuu ni dandeessu jechuudha. Kan isin erguu dandeessan birrii 50 Itoophiyaa akkasumallee 250 dhibba akkasumas hanga 500tti erguu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf isin argisaa jechuudha koodii kana haaluma kanaan barreessitu jechuudha. Jalqaba irratti urjii kana ni gootu sana booda tokko gootu sana booda sadii gootu afur gootu itti aansitanii jechuudha. Isiniif gala hordoftoota kiyya isiniif ifaami urjii 134 gootu jechuudha. Sana booda mallattoo riqichaa yookaan maslaalii tana irratti barreessitu jechuudha. Haala kanaan eega barreessitanii xumurtanii jala kanatti mana bilbilaa ni jira irratti dawwaltu jechuudha. Sana booda siim kaardii isin keessaa qabdan haala kanaan isinii fidaa STC tajjettu irratti ni cuqaastu jechuudha yookaan sawaa jechuudha. Yeroo tokkoof irratti kiliik gootu jechuudha. Sana booda hordoftoota kiyya haala kanaan barbaadutti jira ni eeggannaa jechuudha hamma inni dhumatuuf. Sana booda haala kanaan mata duree kana qabatee isinii dhufa welcome to STC Valance Transfer Please Source jedhee mata duree kana qabatee isiniif dhufa jechuudha. Asirratti kan isin fayyadamuu qabdan lakkoofsa sadii kana asirratti barreessitu jechuudha. Lakkoofsni sadii maal nuun jedha jechuudha asirratti international transfer ka jedhu kana ni argattu jechuudha. Keessa lamarratti isinii fiduu danda'a tokkorratti isinii fiduu danda'a jechuudha. Isin kan barbaaduu qabdan yookaan dubbisni isin asirratti ilaaluu qabdan jechuudha. Lakkoofsa kamirrattu isiniif haa dhufu international transfer ka jedhu kana lakkoofsa inni irra jiru ilaaltanii ni cuqaastu jechuudha. Kiyyama sadaffaarratti naa fide iddoo duwwaa kanarratti quba keessaniin gadi cuqaastanii jechuudha. Lakkoofsa sadii asirratti barreessitu jechuudha. Sana booda seendiin jala jirti. Seendii goonaa jechuudha. Ni eegganna malee jala kanaan kunoo barbaadaa jira. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee nu dhufa. Itoophiyaa qofaa miti baay'ee biyya hunda erguu dandeessu jechuudha. Rasiida yookaan vaalaansii keessaa qabdan jechuudha. Hiriyoota keessaniif yookaan maatii keessaniif biyyoota hiriyoonni keessan jiru hunda erguu ni dandeessan kan asirratti isiniif fidu kana. Amma asirratti biyyoonni Itoophiyaan erguu deema waan ta'eef Itoophiyaan waan naa hin dhufiniif sagal jala kana jirti jechuudha. Neekistan jedhu kana jechuudha. Irratti cuqaasni jechuudha. Isteeppii gara isa itti aanutti darbinaa jechuudha. Iddoo duwwaa kanarratti quba keessaniin cuqaastanii sana booda sagal barreessitu jechuudha. Sana booda asirratti seendiin ni jirti. Seendii tana cuqaastanii ammallee gara fuulduraa deemtu jechuudha. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufaa jechuudha. Amma as keessatti Itoophiyaallee nu dhuftee jirti jechuudha. Biyyoota baay'eetu hafe amma asirratti illee jechuudha hordoftoota kiyya fakkeenyaaf hiriyoonni keessa yoo biyya biraa jiraatanii biyya biraa sanitti illee erguuf barbaadan jechuudha. Biyyoonni sun isin barbaadan yoo as keessatti isiniif hin dhufin jala kanatti sagal ni jirti neekistii tana cuqaastanii tuma jechuudha gara fuulduraa deemtanii jechuudha. Biyyoota itti aanu fidatu ni dandeessanii yookaan argatu ni dandeessu jechuudha. 99 ka jedhu kana sanduuqa kana keessatti barreessitanii seendii gootanii biyyoota dabalataa barbaaddu jechuudha. Ani amma Itoophiyaan kunoo 21 irra jirti haala isin argitan kanaan Itoophiyaa erguu barbaadeeti waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu maal godha asirratti 21 barreessaa jechuudha. Bakka duwwaa kanarratti 21 barreessa. Haala kanaan eega 20 takka asirratti barreessitanii jechuudha. Jala kanatti seendiin ni jirti. Seendii tana cuqaasne gara fuulduraa deemnaa jechuudha. Ammallee fuula itti aanu qabatee nu dhufaa jechuudha. Sana booda haala kanaan hanga nu Itoophiyaa erguu dandeenyu nuuf fidaa jechuudha. Asirratti kun haaluma isin argitan kanaan jechuudha hordoftoota kiyya 50 dhibba 250 dhibba 5 jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf kan nu Itoophiyaa erguu dandeenyu jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo nu as erginullee wayi murataa jechuudha. Isin yoo fakkeenyaaf bakka tokkotti illee dhibba ergitan riyaala takka murataa jechuudha. Akkasumallee yoo 50 illee ergitan riyaaluma takka murataa 500 illee yoo ergitan riyaaluma takka murataa jechuudha. Kan isin erguu dandeessan jechuudha. Maallaqa Saudi riyaala 12 ol erguu dandeessanii jechuudha. Riyaala 12 gadi erguu hin dandeessanii jechuudha. Fakkeenyaaf riyaala 10 yoo erguu barbaadan jechuudha. Riyaala 13 keessaa qabaatuu qabdanii jechuudha. Sababnis riyaala 12 ni ergama riyaala takka
kan website yookaan kaampaanii kanaa tahaa jechuudha haala kanaan itti fayyadamtu. Ani amma fakkeenyaaf 50 kana erguu barbaade haa jedhu 50 meeqarra jira tokkoffarra jira isin lammaffarratti illee isinii fiduu danda'a jechuudha kiyyamma tokkoffarratti naa fidee jechuudha. Kanaafuu bakka duwwaa kanarratti gadi tuqeetiin lakkoofsa tokko irratti barreessaa jechuudha. Haala kanaan isin filannoo keessan isintu beeka 200 erguu dandeessan 100 erguu dandeessanii jechuudha. Yoo 100 erguu barbaadan jechuudha bakkuma fakkeenyaaf hangi isin erguu barbaadan irra jiru san lakkoofsuma san cuqaastu jechuudha 3 ta'e 4 ta'e kanuma barbaadan irra cuqaastu jechuudha sun filannoon keessan isiniif hindiisa. Ani tokko irratti cuqaasee jechuudha sababni 50 erguu barbaade seendiin as jirti seendii tana cuqaaseetiin gara fuul duraa deemaa jechuudha hordoftoota kiyya. Sana booda haala kanaan fuula kana qabate naaf dhufaa jechuudha. Asirratti amma lakkoofsa na gaafataa jechuudha lakkoofsa maatii kiyyaaf. Kanaafuu lakkoofsa nama erguuf barbaadanii sana asitti ni guutanii jechuudha. Kun waan amma lakkoofsa nama erguuf barbaadee san jechuudha itti guuteetiin jira jechuudha. Haala kanaan eega lakkoofsa keessan itti guutanii xumurtanii seendiin jala kana jirti seendi gootuu jechuudha. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufaa jechuudha hordoftoota kiyya. Amma asirratti jechuudha waa lama isin gaafataa jechuudha. Yes ka jedhuu fi no ka jedhu isin gaafataa jechuudha. Gubbaa kanalletti kun lakkoofsa isiniif kaayee jechuudha. Lakkoofsa kanatti erguu barbaada transfer godhuu barbaada jedhee nu gaafata jechuudha. Lakkoofsa keenyallee nutti argisiisee maallaqa fakkeenyaaf birrii 50 hanga ta'u asirratti nutti himaa jira jechuudha. Kun haala isin argitan kanaan riyaala 12 fi saantima 5 jechuudha. Kun haala isin argitan kanaan riyaala 50 kan ta'u jechuudha. Kanaafuu isin fakkeenyaaf erguu yoo barbaadan jechuudha lakkoofsa tokko irra jira yes ka jedhu eeyyee jennaan jechuudha. Asirratti gachuqaasnee bakka duwwaa kanarratti lakkoofsa meeqa barreessina lakkoofsa tokko irratti barreessina jechuudha. Fakkeenyaaf lakkoofsa 0 kana yoo irratti barreessine no ka jedhu kana erguu hin barbaanne jechuudha of duuba irraa deebinaa jechuudha hordoftoota kiyya. Ani amma fakkeenya birriillee keessa hin qabu fakkeenya isinitti argisiisuu fi isin haaluma kana waliif erguu dandeessanii jechuudha maatii keessaniif erguu dandeessan. Haala kanaan lakkoofsa tokko eega irratti barreessitanii yes jettaniin yookaan eeyyee jettaniin jala kanatti seendiin ni jirti. Seendii kana cuqaastaniituma kallattii lakkoofsa maatii keessanii irratti birriin 50 ufuma isaatiin seenaa fi jechuudha. Haala kanaan 200 500 akkasumallee 100 erguuf ni dandeessu jechuudha hordoftoota kiyya. Nama gatiin keessa hin qabneef jechuudha irraan deebi'aa yoon barbaade seendiin itti godhaa jechuudha. Sana booda haala kanaan barbaada kun amma kanan keessaa hin qabne natti himaa jira jechuudha hordoftoota kiyya. Ani keessaa sababa hin qabneef kun asirratti dubbiftanii adda baafachuu ni dandeessu jechuudha. Vaalaansiin kiyya zeeroodha jechuudha hordoftoota kiyya. Haala kanaan hamma barbaadan maatii keessanii erguu ni dandeessan. Itoophiyaa qofa osoo hin taane biyyoota kamiyyuu erguu ni dandeessu jechuudha. Akkuma beekamu yeroo ramadaanaa kana jechuudha namoonni sadaqatu barbaadanii fi akkasumallee biyyoota arabaa irraa jechuudha biyyoota saawudii irraa warreen maatii biyyaa qaban jechuudha namoonni baay'een gara biyyaa saantima waliif erguuf jechuudha ni cinqamu jechuudha keessi sadaqaa waan ta'eef jechuudha hordoftoota kiyya. Kanaafuu haala kanaan jechuudha maatii keessanii fi akkasumallee namoota harka qalleeyyiif transfer godhuu ni dandeessanii jechuudha hiriyoota keessanii fi jechuudha. Barnoonni irra isiniif qabadee dhufellee jalqabaa kaafnee kan hangammatti waliin ilaalaa turre kana akka isin gammachiisuu fi akka warraa baratanillee abdii guutuun qaba. Marree isinillee viidiyoo kana ilaaltanii eegatu murtanii chaanaala Oromaaniif namoonni haaraa taatan chaanaalli kun chaanaala barumsaati. Subscribe godhaa bakki tu gurraachomtee yoo jiraatte subscribe godhaatii maatii keenyatti dabalamaan isiniin jedha. Akkasumallee viidiyoon dabalataa ofii isaatiin akka isin dhaqqabuuf mallattoo notifiikeeshinii tana irra kaatu hin dagatinaan isiniin jedha. Barnoonni guyyaa guyyaan asirratti maxxansuu ofii isaatiin akka isin dhaqqabuuf barnoonni keenya yoo isin gammachiise like bakka jettu tuquu hin dagatinaan isiniin jedha. Bakka isiniif hin galiin komentii jalatti naaf barreessaan isiniin jedha yaadaa fi qeeqa keessanillee komentii jalatti naa kaa'u hin dagatinaan isiniin jedha. Barnoonni kunillee akka namoota baay'ee bira ga'uuf share waliif godhuu hin dagatinaa hiriyoota keessan birallee ga'e hiriyoonni keessanillee akka irraa fayyadamuuf share godhuu hin dagatinaan isiniin jedha. Dhuma irratti chaanaala keenyallee beekamtii kennuu qabdan jechuudha. Tuqaa sadeen kanarra dhuftanii jechuudha. Sana booda share bakka jettu tanarratti cuqaastanii sana booda jala kanaan copy link bakka jettu tana cuqaastanii copy gootanii hiriyoota keessaniif bakka barbaadan irratti gruppii adda addaa irratti jechuudha gara feesbuukaatii fi gara telegiraamaatiin akkasumallee gruppii kara jirtan hundaanuu jechuudha linkii chaanaala keenya hiriyoota keessan affeeruu hin dagatinaa waliif raabsuu hin dagatinaan isiniin jedha. Barnoonni irraaf qabadda sumarratti xumurama. Barnoota itti aanuun hamma walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha.